Ashamaa akkam jirtan hordoftoonni chaanalee keenyaa guyyaa har'aan tana baayoloojii kutaa hornaffaa 2.3.1 the internal structure of a leaf kajeewun walitti deebinee jirra. In this section barannoo kana keessatti jechuun in this section you will explore jechuun ni ibsina internal structure caasaawwan keessa or tissues of a green leaf jechuun baalawwan magariisaa that made it best suited for photosynthesis nyaata isaanii itti qopheeffatan jechuudha. Tajaajila isaanii itti qopheeffatan figure 2.4 shows components of the two internal layers of leaf. Bakka lamatti addaan baafnee qaamota lamatti addaan baafnee ilaalla jechuudha. Namely maqaan isaanii outer layer and middle or inner layer jenneeti addaan baafnee ilaalla jechuudha. Outer layer this is also known as maqaan isaa kan biraa maal jennaan outer layer kana maqaan isaa kan biraa epidermis jennaan jechuudha. This is also known as kana maqaan isaa kan biraa maal jennaan epidermis jennaan jechuudha. A single layer of tightly packed kan sirriitti wal qabataa ta'ee fi seeliiwwan sirriitti wal qabataa ta'e that covers the upper gubbaa haguugee argamu and the lower surface of the leaf jechuudha. Ammas jalas haguugee argamu jechuudha. Lower surface of the leaf jechuudha. Lower surface of the leaf baala kana immoo gama gadiitti argamu jechuudha. The upper epidermis is also covered by waxy cuticle. Akkasumas gubbaan epidermis kun immoo maaliin haguugamee jira? Waxy cuticle-dhaan jechuudha. Waxy cuticle kun immoo transmits sunlight ifa aduutiif keessa dabarsa for photosynthesis. Maaliif? Photosynthesis gaggeeffatu soorata mataa fi qopheeffatudha. But garuu immoo restricts akkasumas ni ittisa immoo water loss bishaan bahu by evaporation-dhaan jechuudha. Bifa hurkaatiin bishaan isarraa bahu from the leaf tissuewwan baalaa sanarraa kan bahu jechuudha. The lower epidermis usually contains lower epidermis immoo lower epidermis jira. Outer epidermis kun lower surface of the leaf jalatti ni jira. Lower epidermis usually contains keessa ni qabata bean shaped guard cells. Guard cellii kan jedhamu keessatti qabata leaf open spaces iddoo banaa ta'e tokko kan qabu naawunaas stomata kan jennuun jechuudha. Qabuulaatti kan tajaajilu singular stomata jennaan jechuudha. Or stomata or singular stomata jennaan. Stomata are little mouses. Stomataan kun immoo maal qaba? Afaan xiqqaa ta'e kan qabuu fi or little noses takka funyaan xiqqaa kan qabu jennaan jechuudha. Which regulate inni kun immoo maal regulate godha maal qajeelchaa oksijiinii release godha jechuudha. Oksijiinii ni baasa. Carbon dioxide immoo intake godha jechuudha. Carbon dioxide intake gochuun intake jechuun asitti ni fudhata takka immoo ni nyaata jechuudha. Asitti intake godha jechuun ni nyaata. And water loss akkasumas bishaan isarraa baasanis maal godha ni ittisa jechuudha. In most leaves jechuudha. Baalawwan irra caalaan isaanii stomata are more abundant in lower epidermis. The most leaves jechuudha. Irra caalaan baalawwanii stomata are more abundant in lower epidermis. Lower epidermis keessatti abundant jechuun hammamtaadhaan jechuudha argamanii jechuudha. Hammamtaa guddaadhaan lower epidermis keessatti argamanii jechuudha. Reducing water loss bishaan isarraa bahu kana ni hir'isan jechuudha. Bishaan bifa hurkaatiin isarraa bahu kana ni ittisa jechuudha. Duytu sababa maaliitiin? Direct sunlight jechuudha. Bifa direct sunlightiin jechuudha. Middle layer jira. Iddaan middle layer. Is known as mesophyll jechuudha. Middle layer kun immoo maal jennaan? Mesophyll jennaan jechuudha. Or middle leaf. Gidduu baalaati illee ni jenna. Layer. It lies inni kun immoo is between the upper and lower epidermis jechuudha. It includes tissues that are directly or indirectly involved in photosynthesis jechuudha. Kallattiinis ta'e al-kallattiin photosynthesis keessatti shoora guddaa taphata jechuudha. Involved in photosynthesis keessatti argama jechuudha. There are two regions inni kun immoo kutaalee lama qaba jechuudha. In mesophyll layer keessatti kutaalee lama qaba jechuudha. There are two regions in the mesophyll layer. Mesophyll layer maqaan isaa kan biraa maal jennaan jechuudha. Middle layer jechuudha. Kutaalee lama qaba jechuudha kun. Kutaalee lama qaba. The palisade layer fi spongy layer jenneeniiti bakka lamaan gaditti baafna jechuudha. Palisade layer fi spongy layer jenneeti bakka iddoo lamaan gaditti addaan baafnee ilaalla jechuudha. Palisade layer is composed of regularly arranged sirriitti
qajeelfamanii argamanidha jechuudha. And closely packed ammasillee walitti dhiyaatanii packed ta'anii jechuudha. Wal qabamanii argamanidha jechuudha. Vertically elongated jechuudha. Vertically elongated cells. The cells contains seeliiwwan kunneen jechuun of keessatti ni qabatanii largest number of chloroplasts. Chloroplastii hedduu ta'e of keessatti ni qabate paaliseedii kun jechuudha. Per cell. As per cell jechuun seelii keessa. As the layer as akkuma jechuudha the layer is immediately beneath the upper epidermis. As the layer is immediately beneath the upper epidermis, it is in the best position jechuun boota baay'ee bareedu to capture most of the sunlight jechuudha. Ifa aduu capture gochuuf keessatti qabachuudhaaf jechuudha. And this enables ni dandeessisa maal it carry out akka inni perform godhuuf akka inni hojjetuuf isa dandeessisa most of the photosynthesis jechuudha. Soorata isaa hedduu akka inni hojjetuu danda'u jechuudha isa dandeessisa jechuudha. The slight hammi xiqqoon deema but precise separation of columnar cells maximizes the diffusion of carbon dioxide and capillary movement of akkasumas sochii maaliitiif jechuudha watariitiif jechuudha. The spongy layer kayyoo palisade layer fi spongy layer jennee daddabatanii ilaallee spongy layer is below the palisade cells. Palisade cell kanaa gaditti argama inni immoo the spongy cells are irregularly inni immoo kana maal jenneen palisade layerin regularly jenneen kun immoo irregularly shaped jechuudha. Irregularly jechuudha. Tarree hin galle toora hin galle takka immoo with fewer chloroplasts. Chloroplasts waa xiqqoo wajjin jechuudha. They are very loosely arranged with numerous air spaces. Jidduu isaanii maaltu jira jechuudha. Qilleensawwan baay'ee gurguddaa ta'etu jira. Babbanaa jidduu isaanii jira. These are spaces. These air spaces jechuun gidduun qilleensi jiraachuun isaa kun which are very close to stomata allow the diffusion of carbon dioxide. Akka maal isa dandeessa for close isa dhiyeessee jirtu stomata. Stomataan kun akka allow isa ayyamuuf the diffusion of low concentration diffusion kuma jenna high concentration to low concentration of oxygen and water vapor and diffusion maaliitiif jechuudha. Oxygen, water vapor and carbon dioxide dhaaf jechuudha. Ni ayyame jechuudha. Bocni isaatillee kun kana fakkaata. Bocni isaatillee kana fakkaata. Bakka lamatti addaan baafnee ilaalla. Akkuma jennee sun upper epidermis dha kun immoo upper epidermis dha. Bakka lama upper epidermis bakka kana yoo ta'u lower epidermis immoo jala kanatti argama jechuudha. Lower epidermis jechuudha. Lower epidermis category dha. Asiin immoo palisade mesophili or middle layer kanneen jechuudha. Mesophil or inner layer or middle layer kanneen sun palisade fi sponge keessaa qaba jechuudha. Palisadiin gara upper epidermisitti olaaneeti gama gubbaatti argama. Spongein immoo lower epidermisitti aanee gara gadiitti palisade kanatti aanee argama jechuudha. Innis kun jidduu kanatti bocni isaaniis kun kana fakkaata. Kitaaba keessan irraa sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Guard cellin immoo isa kana jechuudha. Cuunfuu fi banamu stoomataadhaa akka to'atu isa kana jechuudha. Guard cell stoomata. Kanatti aansee kan 2.3.2 the internal structure of STM jenna. Caasaa keessa jirmaa hajuu ilaallaa jechuudha. Caasaa keessa jirmaa hajuu kana waliin ilaalluudha jechuudha. Figure 2.5 shows the internal structure of a typical dicot. Gosawwan STMidha ka dicotidha jechuudha. Dicot of flowering plantidha jechuudha. Warroowwan sanyii isaanii cotyledon lameedha jechuudha. Accordingly, the detailed internal structure includes
the following fundamental tissue systems jechuudha. Tissuuwwan bu'uuraa kana hordofan jechuudha. The epidermis. The epidermis is the outermost layer of stem. Outermost layer of stem jechuudha. Inni kun gubbaarratti kan argamuu fi the outer walls are greatly thickened. Haalaan baay'ee furdaa kan ta'ee fi with catechols kan qabu jechuudha. Which minimizes the rate of transpiration. Rate transpiration dha kana maal godha minimize godha jechuudha. Xiqqeessa jechuudha catechols kun jechuudha. More irra caalatti immoo the cells are compactly arranged. More irra caalatti immoo seeliiwwan compactly walitti qabaman arranged toora galanii which in turn protect the underlying tissues from mechanical injury. Miidhaa irraa isa maal godha protect isa godha isa eega jechuudha. And prevent akkasuma isa dhaaba the entry of harmful organisms or prevent godha jechuun isumarraa ittisa the entry of harmful organismoota baay'ee badoo ta'an takka miidhaa isarratti ibsuu danda'an gara qaama isaatti akka inni hin seennee fi isarraa ittisa jechuudha. Eenyu epidermisiin kun outer layer of steaming kun gama gubbaatti gama jirma gama gubbaatiin haguugee argamu kun jechuudha. Kanatti aansuudhaan gaa innis bocni isaa kana fakkaata epidermal hair asitti epidermal hair gubbaarratti kan argamu kana epidermis hypodermis cortex endodermis vascular bundle hundi isaanii takka kan waliin ilaalluudha jechuudha. Hiikawwan isaanii hypodermis lies below the epidermis. Inni immoo epidermisitti aaneeti argama jedhe. Epidermisitti aaneeti argamaa jechuun inni immoo epidermisitti aanee it is mainly composed of collenchyma cells that are specially thickened. Inni akkasumas adda jechuun furdinni isaa illee at the corners due to the corners rogarratti argama due to the deposition of thick cellulose. Sababa kuufama cellulose furtaateeti jechuudha. Kan uumamuudha inni kun. This enables the layer to give mechanical strength to the stem jechuudha. Kun immoo ni dandeessisa jechuudha. The layer to give mechanical strength to the stem. Akka cimuuf isa gargaara jechuudha. Steaming kun jirmi kun jechuudha. Cortex immoo consists of few layers jechuudha. Inni immoo few layers leeriiwwan xixiqqoo of thin walled large akkasumas guddaa kan ta'e ni jira round or oval cells having intercellular space. Maal keessaa qaba space interite having intercellular space if keessaa maal qaba space intercellular ta'e tokko if keessaa qaba and serving for storage of food. Akkasumas maaliif fayyadamne kun cortexiin kun akka kuusaa nyaataatti fayyada jechuudha. Akka kuusaa nyaataatti fayyada jechuudha. Endodermis is innermost layer of the cortex. Innermost inni immoo gubbaatti kan argamu innermost keessatti kan argamuu fi cortex that separates the cortex from the vascular bundles. Cortex kana kan adda baasu jechuudha. Maarra vascular bundle kanarraa kan adda baasu jechuudha. The cells are compactly arranged and usually contains starch grains. Starch green kan of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu jechuudha endodermis serves as a food reserve. Akka soorata qopheeffatanii isa tajaajila and it may be termed as a starch sheath kanatti illee ni fayyada jechuudha. Vascular bundles are longitudinal strands of conducting tissues or transporting vessels jechuudha. Consisting essentially keessatti ni qabatu jiru essentially from xylem wantoota barbaachisoo ta'an akka xylemiitii fi phloemiif keessatti ni qaba. Vascular bundles kun arranged in ring around the central piece. Each bundle tokkoon bundle kana jechuudha has maal qaba patch of xylem keessaa qaba towards the piece and patch of phloem towards the endodermis and a strip of actively dividing young cells or
Young cells kun maal? Cambium. In between them gidduu isaaniitti jechuudha. Xylemiin transports water bishaan kan geejjibu and dissolved minerals akkasuma mineraalota bulbulaman kan geejjibu jechuudha to the photosynthesis gara photosynthesis tishuutti gara tishuuwwan photosynthetic ta'anitti jechuudha. Soorata qopheessanitti ol fidu jechuudha hiddarraa. Mainly to the leaf irra caalaatti immoo inni kun eessatti argama? Leaf keessatti argama jechuudha. Garamitti ol deema? Leafiif tajaajila. Gara baalaatti dhufa jechuudha hiddarraa. While ammoo jechuudha phloem transports synthesized soorata synthesized food nyaata qopheeffame to different tissues tishuuwwan garaagaraa keessatti soorata qopheeffame garamitti fide gara different tishuuwwan garaagaraa ta'etti gaffide jechuudha baalarraa. Either for utilizing or storage jechuudha. Peas occupies the central portion of stem. Portionii qaama jechuudha centrality jechuudha steamidhaaf jechuudha. Composed of thin walled cells which are rounded or polygonal with or without intercellular space. It stores food akkasumas inni kun maal godha? Soorata ni kuusa jechuudha. Stores food and helps in internal translocation of water. Kanatti aansuudhaan gaa 2.3.3 the internal structure of a root keessa caasaa hiddaa kan kana waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hiddiinis gaa caasaawwan garaagaraa ta'e qaba as illustrated in figure 2.6 shown below. The transverse section of a dicot root shows inni kokkotii lamee agarsiisu jechuudha. The following plan of arrangement of tissues from the periphery to the center jechuudha. Peliferous layer is the outermost layer made up of a single layer. Inni kun egaa gubbaa hiddaatti kan argamuu fi single layer cellsiidha. The cuticle is absent. Cuticle immoo hin qabu jechuudha kun. It contains the single cell root hairs. Akkasumas it consists the single cell root hairs. Hiddoota kan qabu jechuudha. Cortex is a multi-layered large zone made of thin walled oval or rounded loosely arranged cells with intercellular spaces. It stores food and water. Akkasumas maal godha? Foodii fi watarii store godha jechuudha. Cortex akkuma keessa laallisanitti jechuudha. Endodermis is the innermost layer of cortex. Inni innermost keessatti argama jechuudha. Gara cortex keessatti argama endodermis. Made of barrel shaped closely packed cells. Seelii haalaan closely packed ta'e haala wal qabatee jechuudha. The layer jechuun helps the movement of water. Maaliif gargaaru? Sochii watariitiif bishaaniitiif and dissolving nutrients akkasumas nyaatawwan bulbulaman jechuudha. From the cortex jechuudha. Eessarraa jechuudha? From the cortex into the xylem jechuudha. Cortex irraa garamitti oofa? Gara xylemitti oofaa jechuudha. Precycle is a single layer inner to endodermis. Inni keessatti argama jechuudha. Inner keessatti argama. Inner into endodermis. It is inni kun the site of origin lateral roots. Inni kun site roga maaliiti? Bu'uura lateral rootiiti jechuudha. Lateral rootiidha jechuudha. Vascular bundle jedhama. Vascular bundles consists of xylem. Inni kun keessa qabata xylemumaa fi phloem with meristematic or cambium or actively dividing cells between them jechuudha. Akkasumas actively dividing cells seeliiwwan haalaan addaan babaasuudhaaf between them gidduu isaaniitti sochii isaanii addaan babaasuudhaaf jechuudha. Soorata oloo geejjibu soorata hidda keessatti oomishamee gara oliitti oofu bifa xylemiitiin bifa phloemiitiin immoo gara gubbaatti soorata gama baalatti oomishame gara tishuuwwan garaagaraatti geessu.
peas jira. Peas it is present in young roots. Inni kun kan argamu isa kan young roots keessatti while ammoo absent in old roots. Old root keessatti immoo hin argamu jaa guyyaa har'aan tana hagana asuma haganatti aanuuf haa ga'u yeroo biraa bal'inaan mata duree biraatiin akka walitti deemnutti nagaan nu tura.